sagalee har'a maaliif inni walitti qabamee uummata kanaa sagalee isaanii uummanni kun akka isa waa gochuu danda'u waa godhanii bootaa mijeessanii fi maaliif uummata kana walitti sassaaban jedha bara. Yeroo walirratti hundinuu dhiira. Garuu yeroo sababa biraa ta'e maal jira Oromoon Oromoo irratti garaa jabaatti malee Oromoon Oromoo irratti garaa jabaatti malee naftanyaa irratti akka Oromoon garaa jabaatti hin jabaattu beekte. Amma har'a akka dura hanga Ameerikaanitti wal dammaqaan turan sanatti beekte har'a osoo dammaqne garuu wallaahi biyya kanarraa akka isaan barbadeessinu hin beekne turre. Bare namni hanga kustaa isaarra gahutti inuma callisa namni madaan tokko hin diimatti malee nama dhukkubduun tokko jira dubbiin akkasii sanii. Amma dhaggeeffadha ilaa dhaggeeffadha. Amma keenya Dubaay kana keessa jechuudha. Amaarri guutuun si Dubaay keessa jechuudha. Ijoolleen keessa Amaara faannoo bichaadha. Mee fe'amisa achi keessa mee nama tokko. Oromoo wajjin viidiyoo waraabaan jiru. Oromoo wajjin viidiyoo waraabaan jiru diroon Dubaay keessa. Dubaay waraabaa maa gadi baanii sagalee maaka baanii qabanii filee Dubaay keessa. Hin sodaatti fayyarri. Isuma biyya biraa kana qofa ta'anii ajajuu malee ofii qabanii fideen wajjin teessee nyaattee dhudhi bar. Keessatti waa gochuu hin dandeenyu itti bar. Maa gaafate biyyi Dubaayii biyyi Suudii irratti hojjetee qabee fiduu qaba bakka. Wallahi billahi. Amma isin walumaa galatti wal ijaartanii akka jari Suudii kana keessa hin dalaganne gochuudha gabaabumatti. Maa Suudii keessa bara ilaa riyaadiin kana hin jiru fi galee akka hin dalaganne bakka. Jarri jiddaan teessi isin amma badoo dammaam ijoolleen keenya amma bakka dhabamte qabdu biyya Suudii kana keessatti. Atarsi ati jimmati walloo ati maarreetuun jedhin nama shan nama jahaan wal ijaaranii bakka siin adamsanii jechuun hakkareettiitti kuffisanii badoo arabaa keessa geessanii qalanii biyyoora deebisu namni tokko namni waa nama godhu hin jiru. Viidiyoo waraabura boora gumaa ijoollee keenya baafachuu kana mataa siichi uleetti keessa olfanniif akkasitti ilaala. Kalas. Iddee jirtan akka jari suuduma kana keessa akka jari hin dalaganne maali wallaahi gochuun uummata keenyatti salphaadha maali inni rakkoon keenya waliin gala bas. Walii galtee dhaban. Gannummaan deeman uummanni gannummaa dhiisee. Warra biyya faranjiin ilaalina jarri warra ambargaraa yaamirtaa woo akka sareechi taa'e dutu malee lubbuu ofiitu sodaate. Dukan waraqaa tokko hin qabne atteenyee jechuudha uummata kana mataa ol qabudha wanti amma ijoollee suudii uummata ofiitii quuqamu hin jiru soba warri biyya faranjii waa isin nama shakkalachuudhaaf jedha gisee jarra amma dhaabaa ofii qabatee balbala jarra irratti hiriira bahee dhiichisu gabbaatee mormarraa murtuuma. Hin sodaataniif. Lubbuu kana namni lubbuu kana sodaata namni immoo lubbuu jaallatu inuma du'aa beekadhaa isa lubbuu jaallatu sana duutitti sitti ni galee amma eddee agartanitti walii tokkomuu bakka kanaa jira eddee kanaa bul eddee kanaa gala jirti viidiyoo waraabuun alatti namni tokko waa gochuu hin danda'u deeggarsa barbaada. Yoo waan sana dogongo hojjeteera ta'e bootaatti dhokatu barbaada namni sii galee yeroodhaaf karaarraa daboo barbaada eenyutu isa dhossa kana bara uummata keenya warri rakkisu irra guddeessi isii wanna kana akkanan sii godha booda yoo waan kana gootallee hin rakkattu Oromoon sii jira namni kun siif hin jira jedhee namni of danda'a tokko jechuudha yoo akkas jedhe namni waan fedhe gochuu danda'a wallahi namni eega waa gochuu dandeenya. Garuu namni waa tokko abdii yoo hin qabne yoo ka'e waan kanatti galee dogongora kanatti matuma isaa qofaaf dogongoratti galee inni lubbuu isaa dhabu kana sodaata namni siif galee. Kana sodaata malee namni waa gochuu dadhabe. Wanti amma ijoollee biyya kana keessaa bilisummaa qabu hin jiru beekadha. Waraana ta'u gaara keessaa qabna, wal quba qabna, walitti dhiyoo jirra, baay'ina qabna. Amma ijoollee Suudii bahu waraqaan qabdu tikseeree maarreen jedha wanni amma warra biyya faranjii jiraatu irra wallaahi warra ijoollee biyya arabaa kanaa firiidamii qabu hin jiru. Abbaa barbaada irratti harkaan fudhachuu danda'a. Kun ammatu warra biyya faranjii jiru edda harkaan miila walitti hidhanii nuu fidan maashaallah. Inni qabame sun gadhiifamuu qabu jedhe maaliif? Amma hin jiru amma maarree bakkee nama hin jiru Oromoo wajjin dalagaa. Amma wallaahi harkaa miira qabanii fiduu miti dhugaa rabbiin akka hojjattiin sun jettu saaliyaan jettu ta'e boquun irraa gorra'ame arguu qabna jechuudha. Harkaan bakka feemisaa tiktooka feemisaa irratti achitti anillee egaa ammaadhaaf yeroodhaaf mashguulan jira. Mahaasaaddaa amboo miila keessa nu galche wallaahi laazimanni kun waan garaa nama nyaatuu bara. Ilma Oromoo irratti wanta kun ta'amu jechuun subhaanallah.
Amma dirooni namoota yaada fixatanii gadi buuftee nama yaada qaban ol galchita. Yookaan immoo modeetara naa kenna. Siigalee namoonni otoo yaada qaba waan ta'e yaada isaa kennatu. bara amma kan rakkanne akkam seetani namni hundi mana banate waa bira haasaa kunillee mana barate waa bira niti gaama waa'ee kanarra haasaa jirra miti amma goma kan biraatu mana banate kan bira haasaa jira nuti waliigalteen keenya kun mee akkamitti tokko ta'uu dandeenya santu na rakkisaa jiran wallahi rakkoon qabu beektee guutuutti wal ta'uu baannullee xiqqoo kutamti lama kutaan sadii osoo wal taane ummata kanaadhaaf ta'uu hin dadhabnu ture jechuun nuti kutaa takka taane haga isaaniif haa turu tokko hin beekna. Mee gimmaashimti walakkamti keenyalleen haa kaanu bakka jirrudha. Ummata kun haga wallahi boo'anii haga nu kadhatanitti isaan barbadeessuu qabna kanan jedhani duwwaa rabbi. Garuu nutulleen amma wallahi tuna ofii kiyyaadhaan yoo miilumti isaan hedfa malee wanni na bira dalagaa jiru takka hin dhageenye ammaan duratti. Ammaadhaaf har'a yookaan baruu qabuu hin danda'u hin jira waan ta'eefuu jechuudha. Silaa kana achi yoo na biraan kan dhufan ta'e inshaallah walumaan jirra wal arguuf jirra. Kan yeroo darbee san wallahi baay'ee aarree beekta. Hin dhufa seenaga ilmi namaa waa beekuu hin danda'u gaafuma ta'e san arga waan ta'eef. Ammuma kana jechuun warruma gatsii kana keessa jiru kana keessaadha kan waliin jiraachuu jiraatu hin jiraata sagalee isaa ani dhageessuu dhabaaf malee. Tokko dammaquu osoo hin taane ofiif dammaquu qaba namni jalqaba duraan dursee jechuudha. Namaan ka'e jechuun duratti ofii isaatii mataa isaatii ka'uun dirqamaa jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi yaada gaariirra jirtu wallahi deddeebiin gaddalkanii argeerrinne laqa boodide baay'ee wanta uummata shawaarratti ta'aa jiru suma kaleessa wallagga irratti ta'e suma kaleessa arsii irratti ta'etti har'a shawaallee qaqqabee borulee jimmallee qaqqabuu danda'a wanti kun. Innaa yaa uummata keenya warruma karaa suudii jiru sanayyuu haa ta'u. Jarumatti barbaru gaafa itti mazraarraa ruuza nyaattee gaafa waa walitti qabattee faannoo irra daqura ta'u jettee askeesse. Osoo guruupinummaan Oromoo kuniyyuu hidhamee ji'arraa birrii 10 illee haa ta'u. Birruma biyya kanaa birrii 10 anamma fakkeenyaaf yoon Dubaay jiraadhe birruma 50 ji'a tokkorraa yoon irra galchee akka uummanni Oromoo kun yeroo kufillee gargaarsa ta'uuf akka uummata Oromoo kanaallee meeshaan tokko bitamee fi ijoolluma xixiqqoo kanallee dhoksaadhaan illee haa ta'u mootummaan iyyuu irraa goora. Gaafa rakkoon jararra ga'ee ittiin waan tokko furmaanni ittiin godhamuu fi guruupiin guddaan tokko karaa telegiraamas ta'u otoo hidhamee wallaan akka kiyyaatti dasna jedha. Amma yoomii nuti boo'icha edda bara meeqaatamii meeqatii inuma boonya har'a saaruma nutti ta'a boru saaruma nutti ta'a iftaanis haaruma nutti ta'a. Nuti yoomuuf taanee nama taanee kophaa keenya dhaabbachuu dandeenya. Oromoo yoom boocha dhiisa? Haati Oromoo yoom boocha dhiisa? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundinuu aangoo fi guddifachuu jedhee Oromoo irratti harka hidhata. Oromoo irratti harka diriirfata. Iyyeessa Oromoo irratti harka diriirfata. Mootummaan dhufaa darbaan nama boochisa. Maaliif obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti namni martinuu qabsaa'aa. Amma miciyyoon dakalaa oduu gammachiisaa isinii qabaana dhaggeeffadha. Bilbiliin tiktookiin nama waliin saanen kunan guyyaa takka tiktookii fayyadameen beeku tiktookii saayiba xiyyaati. Miciyyoon ijoollee Harargeeti. Akka carraadha halgadda wanni bira dhufan. Araba bira nu geessa arabni keenyaa fi arabniin an bira jiruu fi ka isin bira jirtuu fi ka miciyyoon amaaraa bira jirtu. Obboleeyyan jechuu obboleeyyan isaan hundi obboleeyyan dhalaati guuranii walitti nu geessan an dalagaaf hin biraa qote edaanootu tiktookii ilaalanii an daa'ima wayii qaqqabaa ture edaanootu tiktookii ilaalaniiti
mucaa du'e kana agarteedhaan miciyoo takka tan morma muran agarteedhaan nillee garre miciyoo sanii edaan agarte miciyyoon huyi jettee edaan dhiinni isiidha kun dutee beekte miciyoon arargee wayitii gizee dutu yeefannoo lijijjeeknaan hojjetteedha micoon edaan micoon afaan amaaraa ni beekti afaan amaaraatiin uummata dhaatteedhaan achi gara galteetuma cal jetteetuma gizee san diddee nyaata baasanii fi waliin nyaatu diddee an daa'ima hafin biraa kute wayita isaan ol deebisanii mana raffisan miyyoo bakkuma isiin ciiftutti kilooriksii gixximitti gootee lubbuu siidhaa dabarsitee baafattee bilbilla kun kan isheeti. Akkana jechuudha laal shamarran akka seenaa galmeessuu jirti biyya namaa keessatti. Ankalee aduun tunnarra hin baane hindi namicha osan bakka isiin buutellee hin agarre. TikTokin isi kun boontuu argee jaanii agartanii fayyisiti TikTokin kun michootan akka barbaaddanii bakka isiin argeeti. Akka agartan bilbila isiidha. Imoo isiitiin qaba malee bilbila isiillee hin qabu. Garuu zuumii isiin arra baratullee hordofutti hin jira. Waan akkasiitii jechuun amma micoon lubbuudhaan dabarte. Waaw, wallaahi dubartii jagnaa sababii micoon ijoollee argeeti. Lubbuu qochiifte micoo kilooriksii gixximitti goote garaan isii bobee hoggaa uummanni rafee kilooriksii gixximitti goote miyyoo lubbuun isii dabarte waan taateen beenu waan artee taateen beenu dawaa diddeenaan jedhamanillee. kana warra fooloo gurguddaa qabura hin barbaadan barbaadan rabbi si haa eegu rabbi akkasii saba sii ittillee sii bira haa dhaabbatu inshaallah. ما شاء الله والله يدس أنا لأكدت هذا في بوك يسود عمليا ما يوم يرمون قفت بوارها أنا متى مجدي بون توار أرجع كان جت كان هذا سيرة جت أي كمالي نتوما قلت بندن يعني ورا أكاس مبارك ورا يعني ورا فلو قبورة أب ورا واقول شو دن دوجرا نمني اللي ومني دوجرا Firate te barreessite durooni kun iyyuu mubaarikiin bira galee himuu danda'a. Durooniin biran jiru. Annan sodaadha takka tiktokiin fayyadameen beeku liibeerra bee guyyaa takka dubbadheen beeku nan sodaadha wallahi. Salaamu alaikum. Maqaan isin bushee. Bolle biraafaa. Jirlee welcome. Egaa bulle jenna. Wanni jennu hin jiru. Maal bulle boo akkatti bulee ollaan kan bultee beekaa akkatti bulee abbaan beekedhanii. Akkasii maalirra jirtan maal waa'ee maalii wal mari'atu jirtan. Waa'ee amaara qabdanii fidanii barbaadaa rabeetta ijoollee walloo keessaallee Arsii Jimmaallee Harargeellee qabaa fidaa. Guma keenya kaffaladhaa guma uummata Oromoo nama kaffalaan arrabe. Akkii gootan ilaa akkii gootan Oromoon kutaa kudha takkaami. Kutaan Oromoo qabdee oli baaftee morma ishii gattee nun agarsiisin waa'ee Oromummaa jennee itti lakkaawwannuuf hin qabnu. Akka dhugaa rabbi. Edaa ijoollee walloo fiddee baaftee tiktookii irratti ugguree tiktookii irratti gubate. TikTok isaatii mokanaan itti fitanii dhufan nutti. Dhaggeeffadha. Garuu uummanni Oromiyaa gimmaashiin tokko dhaqeeti marii eeda uummata faannoti wajjin marii irra bule. Suuraa zammanee kaasee fa wajjin nuhi miishanee teessantu akkana godhee jee amaarri gocha nurratti garagalchuutti jira jecha. Kana maaltu kana godhutti jira? Oromoo Amaara jala fiiddutuun wajjin akkana nu godhutti jira akka dhugaa rabbitti Oromooti. Akkasii. Oromoo Amaarri har'a eessa jira? Irra baay'inaan kutaa Oromiyaa keessa waarshaa hoteela guguddaa farsoo wajjin dhugee araqee wajjin dhugaadha wajjin caffaraa bulutti jirti qeerroon Oromoodha akka dhugaa rabbitti.
gochi mucaan kun har'a yengadda kaleessa gochi mucaan kun akkuma keenya tiktokii kanarratti meediyaa kana faayadamaa ture har'a inni nu bira akka saawwatti gadi ba'ee morma isaa qalamee ila adduunnan oo mormi qalame foon isatu nyaatama. Namni mormi qalamu jennaan foon isallee hin nyaatamu. Garuu jarri suni basmaan jee jarri qale suni mucaa kana gidirri isaa foon keessatti gidira keessatti foon isaa hanfeelamee nyaatame akka dhugaa rabbitti. Akka amantii islaamatti bismillah ar-rahmaan ar-rahiim jedhee faqalanii waan san nyaatu bineensa mukaa waa ta'u hoo xiyyiitiin doote bismillah jettee koo qaltu nyaatuuf. Gocha gara jabeenyaa maarri nurratti raawwate nuyi hammuma hoomi safuu jennee garaa maaraaf laafna. Ashangulliitii asi jalatti hin ergina. Ashangulliitii bochaa asi jalatti ergu waa bu'aan qabu tiktookiin abbaa duraa hin gurgurama. Wanni beekuu qabdan gadi baanee gumaa keenya otoo bu'uu hin taane gumaa keenya dachaan kaffalamnee ol baanee ilma Oromoo gammachiisuun keenya dirqama nurra jiru. Oromummaa qabaannee onutti dhagame. Hoolakkii kanan goonu gara Amaaraaf laafnaa, gara Faannoof laafnaa, nafteenyaaf garaa laafnaa jenne gabrummaan akkanumatti nurra teessi nu keessa taa'anii si haa dalagatanii ayyu. Ari amma rakkoon Oromoon qabdu mucaan tokko maal jedhe seete warra karaa Suudii jiran kana qabaate qalaa jennaaf warri karaa Suudii maal balleesse jette koomentii barreessite shamarri keenya tortortuun tokko amma karaa Suudii dhufe sanatu gaafa dhufte faannoo ira da'u ura xaw fila xaw yetaabbaatu hin gaallaa jedha gaafas ga'e siigalee warruma har'a miskiina fakkaatee gaara Suudii keessa yaa'u sanatti bor dhufee faannoo waliin eenyu ijaarrate bor Oromoo qala siigalee warruma miskiina karaa jirtu sana fixa akka jirtan isin dhiira miti dhiira Oromoo dhiira miti isin akka jaraa meeshaa rarraafanne amma yoomi boosu sin akka dhiiraa gadi baatan akka dubartii waliin nuti humna hin qabnuuf boonyisin immoo maaltu boochisa wallahi kan Oromoo kun nama dhiba nama gurguddaa kanatu gadi ba'ee boo jirri nama dhiba waarshaan shaamadha baasuun dhiisu Oromoon boo'ichan dhiiftu hamma garuu shaamaa bukkifattee boo'uu dhiiftu bilisummaan gabrummaa jalaa baatee gara bilisummaa urgaa bilisummaatti hin dhuftu akka dhugaa rabbitti. Wallahi. Bilisummaan argatu bilisoomu yaani ammuma danda'u dhaloonni amma Oromiyaa keessa Amaara caccabsanii yaasanii Oromiyaa keessa akka Tigiree dhagaa fi shimala ofiitiin dura dhaabbattee qeerroon Oromiyaa wayyaanee biyyaa baaftee biyya ishitti gashite akka sanitti Oromiyaa keessa Amaara baaftee akka amma Baardaarii fi Gojjaamitti gashitu. Akka sanitti bilisummaan argattu qeerroon Oromiyaadha. Qabsoon duraanati amma Oromoo rafee jira waan sanbeef malee yeroo duraa sana magaalaa Walisoo keessa Jimma keessa hatta har'a magaalaa Finfinnee naannoo Sabbataa keessa Amaara meeqa Tigiree meeqa biyyatti galchanii mana sejaraa keessatti amma Oromoon nagadataa jira garuu amma Oromoo rafee jira baay'ee tokko nama gaddisiisee egaa Caaluun du'ee Jawaar Mahaammad qabsoo keessaa galee jedhe bakka Oromoon akkuma tokko ta'e. Ila amma nuyi wanni jeutti jirru yaa qaama mootummaa ta'e humna addaa Oromiyaa ta'e waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e kallattiin isaan barbaachisuun jiraame sunis kallattii isaan barbaachisuun sheenanii Amaara fuudhanii morma isaanii kutanii akka isaan saqqalanii nu garsiisanitti nu agarsiisanii. Humni addaa Oromiyaatis tarkaanfii qabuun sheenee fuudhee torbee tana keessatti ol baasanii nu agarsiisanii. Qeerroon Oromiyaatti bakka jirtu ol baaftee nu agarsiiftu. Torbee tana keessatti aaritii akkanatti garaan nu gubate kana kallattii isaan barbaachisuun dhimmi ilaallachisuun tunu ilaa dhimmi adda waraana bilisummaa Oromootis kallattii isa laallachiisuun ni qaba. Fuudhee nu garsiisuu hin danda'a. Humni addaa Oromiyaatis hin danda'a. Qeerroon Oromiyaatis hin danda'a. Jaarsi Oromiyaatis hin danda'a. Humni raayyaa ittisa biyyaatti fuudhee nu garsiisuu hin danda'a. Nuyi amma hawaasarraa dubbatutti jirra malee akka mataa kiyyaatti humni kun kanatuun akkana nu godhe jechaas hin barbaachifnu akka dhugaa rabbitti. Namni gari amma meediyaa kanarra deemeti waraana adda bilisummaa Oromootu akkana godhutti jira hawaasaa. Waraana adda bilisummaa Oromootu akkana godhutti jira. Nuyi waraana adda bilisummaa Oromootti aangoon kennine.
waraana adda bilisummaa Oromoo kutaa kana bushi jenneeni naannoo kana bushi jenneeni ittiin kennine. Kan wayyaanee harkaa qeeroon Oromoo fuutee mootummaa itti kennite Abiyyi Ahmad Alii dheeretti kan fuutee itti kennite. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaamni kun hundinuu qaamni maqaa dha'e kun hundinuu torbee tana keessatti oli baasee qooda isaa baasee furmaata tokko nu garsiisuu qaba. Fannisee akka isaan fannisanitti fannisee nu garsiisuu qaba. Isin amma akkana godha. Kamtu takkiroonisi iddoo jedhattu isaan warra pooloo gurgurtaa bira dhaqe. Ganaa sanirrallee adagaan bira ga'uu hin oolu waan ta'eef mucattii ammaa kana utuusiin jirtu sagantaa ofii bareeda. hadaraa mucattii warra fooloo gurguddaa qabu biraan ga'e jedhamtu durooni atillee gargaarsa godhiifsitu mana mubaarakii mana jara gurguddaa galuu danda'a ishiillee galchuu dhiisuu danda'u hadaraa achi geessanii mucattii kana. Ammaa kana nama isaan seensituu Waa walitti qabuu yeroo wanta akkanaa dhageessan Abshir obboleeyyan kiyya haadha humna xiyyaa nan barbaadame. kunillee gubata jiraatu lama ta'uu waan qabu. sillee barbaaduu danda'u barbooddee gwaddinyaa kee yoo taate. Warri qabdan walirra sheerga taati yookiin haa dhufanii barbaada. Anis isaan jedhaa ture waa walitti qabtiin gatinaa. Nu amma nu galchan yoo dhannee nu galchaa jennellee warra jarri fooloo laalu waan ta'eef mucattii kanaaf wajji geessanii gargaartanii gaariin. Wallahi barbaada fuudhatu godhin. Rakkoo kan booddee mana jiraanan seenaa itti nima beektaa. Fooloo wal godhaatii sheersitta godhuuni dirooni asillee fooloo deebisii booddee sheeritti godhu. Adagaa geessuu dandeessuu fi galee oduusaa wayyan ta'uu warra kana babaatu yoo biyyaan baatu. Wanti argee maal taate simboo gwaddinyaa isiituun talaa amaaraa tokko ajjeesee badee jette halkan edaati malkan Akka ishee mallattoo godhaan taa'amu jarsa arabaallee hin ibsa dagaa biraa irratti. jarri arabaallee isii kana dhiiftu gwaddinyaa isiiti jennaani. Gwaddinyaa hin dhiiftu yoo jarsi dibeenni garuu kan waaman jiru karaa beeka danda'a. Jalaa akka gaazii godha. Bilbilli isii hirka jiraa sanuu rakkootti ta'a bara. Keen gaafa dubbadhu. Keengi. Keen gaafa dubbadhu. Innaa ani immoo yaanni nani qabu durooni wallaahu akka Oromootti dhaabbanni wayii ijaaramee yeroo hunda birrii 10 illee hataa fuula galchuudhaan baay'ee tokko dasuu jira. Ijoollee biyya Arabaas ta'e warra biyya Faranjii jirus ta'e dhaabbanni guddaan tokko ijaaramee maqaa Oromootiin yoo gaafa Oromoon kun ittiin gargaaramu gaafa Oromoon dhukkubsate ittiin gargaaramu gaafa akkatti biyyarraa buqqa'e ittiin gargaaramu utuu akka Amaaraa sanatti dhaabbata tokko ijaaramee har'a Oromoon bakkeetti waan sanirraa fuudhamee gargaaramu akka iddirii biyya keenyaa kanatti jechuudha. Enya bari manni keenya waliin galu beektaa jibbaa walii kaanii kan dummaatti ta'e manni beektaa amma manni erga amma wal jaalata amma kaa kan dummaatti ta'e beeraa manni kan beektaa amma bakka guyyaa lama sadii bakka aynoo isanii gaafa achi booda nama maqaa ijoollee shamaa kan jiru amma booda kalaas. Kaleessa akkasuma isaan har'a moo jiru kunoo gama jabaataa jiran hin gatan jechuudha. Morbeen uummanni kan dummaatti ta'e beekuu taa'uutaa wal qoodee wal nyaachuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu kana malee amma bakka guyyaa lama sadii sobanii jechuudha suuraa isa biyya irratti ergame jechuudha maxxansanii gaafa guyyaa sadii afurii namni waa'ee jara kaasu hin jiru dagataman jechuudha kalaas hin jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon Oromoo qabu amma jarri sa'aatii 24 keessi waa'ee jiraa waa'ee faannoo waliin wanti ishii waliin mari'atu hin jiru. Isa dhukkubsattee miti isa fayyaa jirti. Garuu keenya gaafa guyyaa lama afatti uummata girrisaa akkanaa uummata gabaa gaafa qabaatan guyyaa tokko dhaqanii dhiisan. Oromoon immoo gaafa tokko walitti waccitee gaafa tokko hiitee asirraa boonni maasalaama galti gumaasii bareeda bakka kana wanta nuti beeknu maaliif akkas taane garuu. Walii galtee hin jiru kun. Laa adiroone. Wayye. Ammas gaafii tokkoon ammas isin gaafadhaa garuu gaafa hidhanne gaafa walloo fi faannoo walla'u
kutaan Oromiyaa kutaan kudhan guutuu karatuun itti nun dabarsinee jaa. Sababiin karaadha. Amma immoo Salaalee fi Darraasanii dhugaa rabbiitiin silaama karaa kanaa sin itti dabarsuu dhabuu hin beeknu. Darraa fi Salaalee kana silaa karaa neenuma dhaqaan jennee yaannaa kutaan Oromiyaa kudhanii kun eessa jira? Gaafa walloon faannoo walla'u daandituun itti nun dabarsine jangaafsan. Amma maal amma eessa jiran isaan? Maaliif ta'anii ilaalan? Qaaman dhaqanii biratti hin du'anii? Magaalaa Finfinnee irraa miilan dhaqu garri fardaan dhufanii barbeeffamti. Dirriidha fardaan dhufanii. Dhaqanii biratti hin du'anii namni tokkichi Harargee keessa Wallagga keessa Baale keessa akkamitti dhaqee Oromoo kanatti dhumtu haadha hiyyeessaa yatiim du'otu biratti akkamitti dhaqanii biratti du'uu dadhaban. Tokkicha Oromoo kana deemaa kana bichatuun dhaqee meetii irratti isaan mul'isutti jira akka dhugaa rabbitti. Gaafa walloon akkasitti wanni taatus bakka miilan barbaachisu saara keessarra goreeti. Ila saara bosona keessarra goreeti dhufee walloo bira dhaabbataa ture. Kara deeman sun. Gaafsan illee sababiin daandiidha karatuun nun dabarsinee isin bira jirraa meediyaarraa je'uun suni. Maal barbaachisa dhaqanii allettuu waan farda ofii yaabbatanii farda qaban yaabbatanii dhaqanii taaskidhaan namaan dhaqa maaliif dhaqanii biratti uummata Darraatii fi Salaalee biratti hin duune. Bari Amaara caakkaa keessa teessee eeggatti kana sodaate Oromoo wallaahi jari caakkaa keessa jirti bar caakkaa Darraa sana keessa jirti baddaa keessa. Baddaa Darraa sana sodaatanii achi keessaa gadi baatee uummata bitaatti. Garuu mucaan kun egaati gochi mucaa kana irratti raawwatee gochuma isa mucaa kana irra baay'inaan nama isa beekutu irratti raawwate gartee Amaaruma amma Oromiyaa keessa teessisanii wajjin nyaatanii wajjin dhuganii tuma garagalee foormishiinii Amaara isa muka jiruutiif kennu. Dhaga'i jillee wanti siin galle. Nama akkasitu mucaa kana irratti raawwate malee Amaarri fagoo dhufee nama keessaa wanni jejjewu akkanatti nuuf fitu. Mataa keessaa nuuf fitutti jira Amaarri akka dhugaa rabbi. Kana malee jedhee mujaarsi Salaalee wayii kan viidiyoo waraabantu kana malee kumaatama ijoollee Darraa keessa daa'ima Darraa keessa jirtu wawwaraananii lubbuu isintiin taphatanii kaanii ajjeesu jedhu. Kana qofa seetimu. Eeggadda ammayyaan ture ammayya fixanii manaa wajjin gubanii jechuudha. Shawaa kibba lixaa ta'anii shawaa kibba lixaa irratti fixanii duguuganii boo'ee amma xiqqoo eeggaddaa hiriira ba'anii jennaan irraa qannasi malee kan viidiyoo bahe kana argitan malee daa'ima haadha jalaa qabanii wawwaraaranii gaafa lubbuu isintiin taphatan ala nama morma gurra'uu jedhe. Kana qofa viidiyoo argitaniif hin jedhina baay'ee jira kan fixan. Eeggadda immoo halkanii haadha manaa biratti abbaa manaa biratti abbaa manaa akka hidhanii birrii 30,000 irraa fudhatanii sana booddee fuulduree abbaa manaatti gudeedan jedhan. Agay sagalee sanillee dhaga'e. Kana qofa miti kana qofa viidiyoo bahe malee maal kana qofa. Duuba hoggaa Oromoo hidhatu barbaachisaa diinni keenya nafteenyaan taankii hidhatutti jira marfi hidhatutti jira hidhadhaa hoggaa jennu. Asa asirra nagaa asa